Fajitti amma daqiiqaa 10 naan jedhame amma daqiiqaa 50 galaa jira gurbaani yeroo bira ga'e wal nu agarsiisa mee waa'ee shufeerii sana irratti gaafadhaa bal keessaan gaafachuudha asumatti shufeeriin jedhame sunoo inni kaan du'eera jedha eessaa fuutee lakkoofsa shufeerii nuu kenniti ganni lakkoofsa sinna argee moo nagaasaatu na argee lakkoofsa shufeerii jettanii 73 xumurri isaa 73 xumurri isaa nagaasaa si erguun anis si erguun nu bube ana bira sergamee jira kana qosi baangaalicha shufeeriidha jedhamee sin bira ga'e miti baangaalicha kanuma naa qabadha dakka kanuma irra dhaabanne asuma irratti waan asuma gurrabane dhaggeeffadhu asuma irratti mucaafinne lakkoofsa shufeerii kana eessaa fuutee jenneeni yoo namicha tunatti kennee namichi isin bira teessu naftanyaa sun isa tunatti kennee akkana illee kana booddee kana akkana inni sarkaa kenneteera waan ta'eef akkas jennee maqaa waannu namichi isin bira teessu isa tunatti kennee lakkoofsa shufeeriiti jedhee yoo jette isa immoo waammanna kanaaf yaada hin babal'ifnu maa jette atsifan handa walaa baay'ee okay na dhaggeeffadhu waan isin jedhu dubbii kana qabattee deemuu keetiif galatoomii akkas dhukkubsummoo akkas rakkisummoo hin beeka waan inni irratti dhukkubsadhe waan hin beekuuf jechuudha ganniin isin beetti waa'ee qabbannee irratti waan hin ta'e oromoo waa'ee qabbannee wallaaltan hin jirtan waa'ee qabbannee kan na jalaa balleessee waa hunda na jalaa balleessee akka haqni si hin baane na jalaa godhee mucattii ofiin boontuu amma jirti jette viidiyoo daladde kanadha jechuudha waa biraa miti maallaqa nuti xabaqaa ittiin binna jennee walitti qabanne ijoollee dhiiraa biyya jarman jiran na jalaa nyaachiste jechuudha haadha gabbaatee haadha na jalaa arrabsite haadha qabbannee dullattii sana maal sana jettee na jalaa arrabsite akkana sirratti deebi'ee ijoollee shamarraniitiif sagalee hin taane kan na godhe mucattii kana jechuudha waan hin qabbanne hanga yoo waan imimmaan dhiisadii kana bochisaa jira kanaafuu waan kana keessa mucattii kana seensisiisin maatii si na jalaa arrabsite maatii mataa gadi na jalaa cabsite maallaqa 300 foyi ijoollee shamarran biyya arabaarraa funaansise na jalaa nyaachiste hadha deebitee waan kana keessas jalaa seenuufi isni galee kanaafuu mucattii kana ofirraa fageessi kanuma siin jedhaafan dhufe bakka deemtan itti mucattii kana hodhu aasaa keessan seensisinaa hojii keessan hin seensisinaa yoo dhugaa baasuu jettan jechuudha dhugaa qabbannee raggaasa kan lafa jalatti qabbarree maallaqni siineen argamne imimmaan haadhaallee hin qorfamne hanga yoo wanaatti mucattii kanatti harkatti balleessitee jirti du'een badamanii ijoollee biyya arabaatiif sagalee hin ta'u kanan jedhe jireenya kiyyaan takkaan nama viidiyoo gadhiisu miti viidiyoo mataa kiyyaan gadhiisu viidiyoo mataa kiyyaa gadhiisee jiraachuu jammare jechuudha kanaafuu of eeggadhu waa'ee du'aa keessa nama seensisuun guyyaan itti halkanaaf duraan simboosisa irribaa keessa simboosisa waan hin ta'a jiru natu beeka waa'ee qabbannee irratti jechuudha kanaaf mucattii kana ofirraan seensisi kana caalaas irratti waa'ee qabbannee haasofnaan danda'e naasawan gara waa'ee mucattii kaasu garaa na nyaatte akka waan obboleetti kiyya taate ofiin boontuu rabbiin jazaalee sii kaffala insha Allah abshir siifu inaarini imboinisi ofiin boontuu gorfanneera kanas ana kanama tokkotti gorseen jira ilma namaan gorsita malee miidiyaan kan saati yooti xiiqetti galchitee duulatti bantee maal jette burjaajii kan biraasitti fida kanaaf gorsiteeruma nurraa dhaabadhu jettee suutumaan akkatti amma viidiyoon nan kaasettee waan aanaa galtee kaatee ishii jettee kaatee bakka carraan natti qabdumaa inni wanti gochuu dandeessu bakka hadaraa jetteedhuma itti himattee akkan isirraa dhaabatu gochuu malee yoo immoo xiiqitti galchitee arrabsitee waan biraa fayyadamte jette wanni nu gochuu dandeenyu jira yaadudha. Dura citti ture birrii 300 nyaatamee ture jedhee birrii sanadha kanan akkaawuntii natti erganii akkaawuntii sana irratti gashee birrii maatiidhaan gashinu erga xabaqaan bitamuu hin danda'amne hin gashinu hin kenninu jedhanii na dhorkatan eenyu kana goosiseesi kanaaf ofirraa fageessisiin jechuu barbaada ani amma itti deebi'uudha ulfajjee sadii ta'eetan hanga ulfajjee sagaliitti qabbannee dhaabanii yaa ture hadda garuu ilmoo godhiisee miidiyaarra ba'ee akka sana iyyuu hin danda'u hin callise dadhabee jechuudha. Isis gaafatee irra deebi'ee dhugumatti mucaan baateetti isin gaafadhe kunoo isin hirkan jiraan jette isin hirkan jiraa
soba jette na ajjeesaa mucaan mana hin geenye jette yoo achi fuudhamte hin beeku hin duute hin dhaga'e hojiin hin deemne mana hojiillee hin deemne garuu na ajjeesaa jette ittan gaafatama jette mucaan mana hin geenye namni tokko itti hin ragaan mucaan mana geessitti kan jedhu jiraannaan jette ana gaafatama kun burjaajiidhaatti. Reef yoo saree muuwee. Mama barbaadaa jirraa giifti isa barbaadaa jirraa nus reenfa barbaadaa jirraa mama yoo duute reenfa mucaan wanti hin beektu jiru duuteetti naan jedhame malee jetti amanuu dadhabee lakkoofsa shufeerii fudheetti dawwalee jetti amanuu dadhabeen ofii kooti lakkoofsa shufeeraa fudheetti dawwalee duuteetti naan jedhame anis akkuma keessanii malee duuteesi reenfasi hin argine jetti kanaaf maatiin immoo burjaajaan jettu atis maatii qabdaa haadha raadhaatti qabdaa mucaan kun jirti yerootti jettu duuteetti yoo ta'e reefi mul'ate qalbii ani kophaan jedhee beektaa maatiidhaan jirti jedhamee booddee kunoo duuteetti reefa siin jira jedhamee mucaan qalbii maatiin qaba maalan jedhaame beektaan duuteetti jedhaa qabadhaan jedhee maatiidhaan duuteetti jedhamee dhageesse duuteetti jedhamee mee dhagaa Oromoo duuteetti jedhamee jirti yoo jedhame namni hin gammada rifatee gammada jechuudha garuu immoo jirti jedhamee ka'ee silaa koo dhaggeeffadhu waa tokko sitti ofiin boontu tuulama nuti hangaafaati koo duutu viidiyoon dawwale natti fakkaanne haati koo bakka hawaasiin duuteertu gaafa obboleettiin koo duutu duuteetti seeneen obboleettii koo jaalladhu qaalii gaafa siin duutu viidiyoo dawwaleen itti kaasoo barbaade jechuudha du'aadhumasi nagaatti naan jedhee meemee yoo duute jiraatte hin jedhaa ture maaliif nama namansiisu yeroo dhiigni ofii namarraa du'e argaayyuu jakeetiin argaayyuu waan inni maqaa kee waamu sitti fakkaata waan inni nagaatti siin jedhu sitti fakkaata doo jechuu waan qoosaa miti sii galee amannee hin beeknu maatiin keenya nurraa du'e ija keenyaan argineeyyuu namni kun du'eera namni kun hin duune jennee adda baafannee hin beeknu maatiin amma sinumayyuu hin amananu kana sichi iyyuu amanuudhaaf waggaa tokko booda waggaa lama booda erga biyyeetti offisanii qabrii deddeebi'anii manaama moo jedhanii torban duraa jechuudha rafiitii dhabanii akkatti dahan yaadatanii keessattuu gara haadha anaa haati deessee beektu abbaan dhalchee beeku si galee daa'imummaa si dubbatti deebi'anii yaadatanii keessattuu haata jechuudha haadha gubatti nu asirratti ajandaa godhannee haasofna malee kan gubataa jiru haadha yeewwan akkasiin itti dhalatte akkasiin itti deessi si galee isiif rabbitu beeka akka rakkina dabarsite isiidhaaf jecha rakkoo isiidhaaf jecha irra ga'e ennaan dabarsite obsite akkatti beelofte akka olfasiitiin itti dhukkufataa turte si galee akka sana hunda yaadattee lafaa kaaftee ulfa sana kaaftee haga dhalootaa haga guddinaa haga ijoollummaa qe'ee keessa fiffiiguu haga taphachuu haga barnoota barachuu haga gaafa Saudi Arabiyaa yeroo dhattu nagaatti waliin jedhanii nagaa walitti deebisu jedhanii wal gaggeessanii haga sana yaadatti ganaa lafaa kaatee ati. Kanaaf dhiifamarree naa godhitti ammas taanaan ani nama dhuunfati muwee ammallee taanaan musliimni illee du'aayi. Ofiin boontu obboleettii koo qaali sin kabaja fooloorii kooti ati viidiyoo hin hojjetin bakka. Hayyee. Maatiin amanaan jiranu. Waan akkan jechuun barbaada muwee an nama dhuunfati waan an dhaga'een dubbadde duutee ishiitis hin dhageenye malee hin argine. Hayyatti fufi. Kanaaf maal goona beektaa duuteetti jennee abdii kutachiifnee kaanee silaa haati nu namantu. Nu haati yoo nu laalaa jiraatte haadha biratti nu bineensa sa'aatii kana jechuudha. Haati sa'aatii kana yoo nu laalaa jiraatte nu isii biratti bineensa isii biratti diina isii biratti sobjootan haati yoo nu argaa jiraatte kijibjoota nu jetti. Numa akkas dhaabataa fi jiru ilmoo isiiti ilmoo keenya obboleettii keenya kijibjoota hin amanu jetti. Maaliif garaa haadhaati. Kijibjoota kun ani nama nu warqee ilmoon koo jirti
jirti jettee gubatti. Maal gochuu qabna immoo utuma siin akkanattu iyyinee yisiifnee laa duuteetti jedhee anneen gadda maalan jedhe maatii guutuu obboleessin boo'e baay'ee gaddi duuteetti itti qabadhaa jedhe jaallattanii jibbitanii duuteetti itti qabadhaa deemaa walitti maa duuteetti labsaan jedhe duuteetti dheetaa ta'anii ka'anii yoo rabbi dhugumatti jiraachisee akka jedhamaa jiru mul'atte ni gammadanii malee hirrifatan yoo immoo jirti jennee kaanee silaa jarri jirti jedhaa jiru maatiin hin amananu silaa jirti jedhaa jiru jirti wajjiniin jenneenus bor duuteetti jennee reeffootti keessine xiqqoo saayikooloojii waan jedhamu waan miidhamu jira maraachuu dandeessi haati kanaaf mucaan duuteetti qabadhaa hundi keessan bakka ana siniin jedhe duuteetti jedhaa qabadhaa erga maqaan du'aa dhahame duuteetti jennee qabannee barbaannaani yoo akka carraa jiraattees nutti baate inni nu barbaannu maali du'a namaa feenaanu nafxanyaan hunduin miti intala Oromoo obboleetti keenya miti ilma namaatti du'a nawwinu waan nu godhe haa ta'u hojii isaa argatu hundiru akkasitti naa hubadhuuti viidiyootti ni jirti jettu sana ijoollee sheer godhaa yeroo walii waan ta'eef balleessi ishii dhageesse kanuma si kadhata. Ijoolleen immoo xixiqqi galchite namni akka hojii keessan ofiin boontuu warra gattanii keessaa arrabsitanu dhaabaa gattanii keessaan arrabsina isinatti himanne hojii keessan hin beekamne. Kanaaf warra ammallee taanani arrabsoollee dhiisnee walqee qurree dhiisnee gaddi kun gadda hunda keenyati haati micootanaa haadha hunda keenyati maatiin micootanaa maatii hunda keenyati shamarri biyya arabaa yeroo baay'ee kan ija dhabe duuka ija taanee kan kalee dhabe kalee binnee kan somba dhabe somba binnee kan luka dhabe luka binnee jiraachisaa jirra maatii keenya dheebochaa maatii keenya beelechaa ofii keenya akka dungoo baqaa ormaa fi fataa jiraachaa jirra gaafa kuni nurra ga'e garuu namni gadi ba'ee sagalee nuu ta'u tokkollee hin jiru. Anillee amma tana haadha dhalte san dhiisite ani tun duute ishee hamanaa hin jiru. Maaliif inni namanne namichi kun durallee intalli tun ijoollee abaabbaltee itti geejjitee ijoollee Oromoo warri mana maadaamiti badanii isarraan hojii galanirree bilbila isaanii irraa fuudhee hunda isaa irraa formaat godhee waan isaan qaban irraa formaat godhee appilikeeshinii ofii isaatii barbaade gadi buusee itti kennee ijoolleen inni hojii galche hin jiran muube keessaa si dubbisuu danda'an. Atirree dubbisuu dandeessa. Akkamitti micoon tun duute konkolaataa sun bar konkolaataa waggaa 2 dura Yemen irratti garagare eessa reeffi ishii reeffa dhala namaati miti reeffi saree akkamitti mul'anne erga konkolaataan ittiin garagare shufeerri maaliif akkamitti shufeerri rubbu intalli sun afaan meeqa haasofte anas kan na hamansiisetu kana jirti baate mana maadaamiti fidee dhufee birrii siifan erga jedhee irraa fuudhee bilbila ishii irraa fuudhee gaafa naan jedhan anis amanee viidiyoo san hojjedhu. Qaalii koo bakka dhiisiitii amma anaanatti dhaga'ame dhugaa adda baay'ee natti dhaga'ame. Viidiyoo kee yoo bicate yeroo 3-4 ilaalee irra deemee yeroo jirti mucaa minaan jettu hagan keessaan dhufee si dubbisee gastii sanarratti waamee isiin haasa'utti baay'ee cinqame jechuudha. Maaliif bakka dhiisi anasii jedheeti bakka dubbii kana cufne irraa viidiyoo dhaqii qolloo fi gaafa siin gadi baate fayyaansi gadhiifta qolloo fi viidiyoo yoo balleessu illee si marare qolloo fi police ofiin boontu ishee qolloo fi. Maatiin akkuma isinitti hime garsiira jirtanii namoonni lama duuteetti itti qabadhaa wannan dhagahaa jiruu fi wannan argaa jiru guutuunsaa wannan itti deemaa jiru guutuunsaa duuteetti malee ni jirti kan naa ibsu hin jiru. Kanaaf police maatiin ofis gowwoomsitanii walis gowwoomsitanii nafsi keessanis gowwoomsitanii ni jirti jettanii of amansiiftanii booddee akka maraattanii hin dhumne mucaan hin jirtu. Keessattuu haadha amansiisa dhugaadha. Haati tokko bakka haadha kootii buuse yeroo laalu ilmoo sii biyyaa baaftee akkatti walitti ba'an sana mee yaadadhaami. Ijoollee keenya viidiyoo hojjechuu qofaa miti. Akkatti yeroo haadha keenya biraa baanu miti ilmoo durbaa tokkoo miti nuti dhiirri yeroo biyyaa ba'anu maatiin keenya anaati koon jirtu abbaan koon jiran abbaan koo akka dubartiitti boo'e dhugaa wallaahi laazim. Akka dubartiitti siksik jedhee boo'ee barri jedhan taa'e na yaadadha jechuudha.
an akkata dambaan yaadadha siksik jedhee boo'e akka dubartiitti gaafan biyyaa boo akka maatiin nama geggeessu sana yaadadha du'a keenya rabbi du'a saree godhee jennaanii walii boo'uu dhiibnee walii yaaduu dhiibnee jennaanii ormis firris nuti taphataara malee hundi keessan yoomee akkatti biyyaa waatan sana yaadadha akkatti harmeen keessan haati keessan isin geggeessite sana yaadadha hadha moo bood dhufti jettee eeddi hin amantanu haadhaaf abbaan keessan hadha moo bori kan intalli koo galtu jedhanii guyyaa lakkaatu dhugaa maallaqa jaala isin jaallatu maatiin keessan lubbuu jaar an abbaatee isinitti dubbataa jechuudha abbaa ilmooti an saatii ana isinii galee akka nama abbaa ilmoo tokkotti immoo yeroo laalu hin ulfaataa bareechee ulfaata waan isin irra hin geenyedha waan isin hin duuneedhaaf waan isin jirtanuudhaaf isinitti dhagahamuu dide malee haadhaaf abbaan koo utuu lubbuun jiraatanii mubaarak du'eera jedhame hin amanan kanaaf akkasitti waa'ee maatii keenya haadholii keenya abboolii keenya yaaduu qabna haadha kana immoo boonsuu qabna maaliin maallaqaan yookiin waan biraatiin utuu hin taane jirra sagalee ta'uudhaan hundi keessanuu viidiyoo hojjettanii dhugaan obboleettii keenyaa bahuu qaba jennee anaa wajjin taatanii kokkee qabne abbaa barbaade yoo ta'e maa obboleessa tarka keessaa qaban jedhamin obboleessa bineensa raggabnee sada keenya jechuudha miti nama biraadhiisaati isinii galee haga ta'e qalbiin haadhaa ni gammada qalbiin maatii ni gammada ana maan nagalchi natti dhaga'amee turan haadholii biyya keenyaa ofii akkuma dhaladheetti dhalatta miti ofii hundi keessan iyyuu ilmaaf sooressaatii miti carraa mana yaalaan arganne miti haati kootu gaafa sana gaafa na deessu rakkisaa ta'e na da'uu hin dandeessu ta'e doktora malee duuteetti haati koo sila gaafa sana isinis akkasuma jechuudha maaliif baadiyyaa keessa dukkana keessatti dhalanne hundi keenya bakki caalaan keenya sana laalaa haadholiin keenya haqa haadhaa dachaa nurraa qabu araboota caala faranjoota caala isinii galee haadholiin keenya dachaa nurraa qabu akka rakkattee beeloftee dheebottee bokkaa keessa deemtee qoraan funaannattee waa meeqa taatee nu guddifatte kanaaf yeroo haasofnu adabaan obboleettii keenya immoo utuu of hin qusanne haadha keenyaa si bira jirra jennee jajjabeessinee yoo rabbi jedhe haadha arguuna yaada haadhaaf abbaa arguuna yaala yoo danda'amee haala nama jessanii jedhe gaaddisaa tiifi keetoraan haala nama jessanii finfinnee irratti keessaan jala dubbisee haadhaaf abbaa arguuna yaala amaanaa jaraallee irraa fuunaa walumaan bakka keessan bu'ee amaanaa jara irraa fuudhee waan kana bakkaan geenye gaaddisaa baga nagaan dhufte keetoraan akkasumas hordoftoonni keenya hundi keessan iyyuu baga nagaan dhuftanii obboleettiin keenya sun nurka galtee jirti tarii quba qabdu ta'a nurka galtee bakka an jedhi ergeen jira